Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Innis waa'ee biyya Qatarii iccitii istaadiyeemii Qatarii fi haala ijaarsa isaa jedha. Obsaan hanga dhumaatti nu wajjin turan affeerraa keenya. والتكنولوجي والنمو غير المسبوق. Qatar Diseembarii 2 bara 2010 tapha waancaa addunyaa akka qopheessituuf carraan wayita kennamuuf gammachuu guddatu itti dhagaamee ture. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Yeroo kanatti Qatar istaadiyeemii tokko qofa kan qabdudha. Biyyoota hanga ammaa waancaa addunyaa qopheessan keessaa biyyi baajata guddaadhaan waancaa addunyaa qopheessite Qatar qofadha. Innis mallaqa doolaara biliyoona 229dhaan kan qopheessite. Baajata Raashiyaan waancaa addunyaatiif baastee harka 18 kan caalu baasuudhaan waancaa addunyaa qopheessite. Qatar ijaarsa istaadiyeemii qofatti doolaara biliyoona 6.5 kan baaste yoo ta'u waancaa addunyaa kanaaf magaalaa takka ijaarte. Isheenis Luuseel jedhamti. Luuseel magaalaa bareedinaa daldala iddoo jireenya gamoowwan dhedheeraa fi turistiif qophooftedha. Ijaarsa magaalaa Luuseeliitiif baajanneetti ba'e doolaara biliyoona 45. Qatar waancaa addunyaatiif istaadiyeemii 8 qopheessite. Istaadiyeemiin hundi isaatu boca garagaraa fi ergaa garagaraa kan qabudha. Mee tokko tokkoon isaatiin haa ilaallu. Tokkoffaa istaadiyeemii Albayaat. Istaadiyeemiin Albayaat nama 63,000 ol kan qabatu yoo ta'u istaadiyeemii 8 keessaa guddinaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Haalli fakkii ijaarsa isaa mana jireenya uummata baadiyyaa Qatar kan durii gosa Al-Shaar jedhamuun hojjetame. Istaadiyeemiin kun tapha guyyaa baniinsaa dabalatee tapha 8 irratti gaggeeffama. Teessoon istaadiyeemii kanaa 35,000 qofa hambisuun kan hafe ni kaafama. Lammaffaa istaadiyeemii Al-Januub. Istaadiyeemiin Al-Januub nama 40,000 qabata. Haalli ijaarsa isaa doonii bidiruu qacceen lamaan isaa qal'atu doonii uummata Qatar biratti jaalatamtu akkasumas akka waan galaanarra doonii keessa taa'anii daawwataa jiranitti fakkaachuun hojjetame. Baajata doolaara miliyoona 700 oliin kan hojjetame yoo ta'u taphni 7 erga irratti taphatamee booda teessoo 20,000 qofa hambisuun kan hafe qarqaarsaaf biyya biraa ergama. Sadaffaa Ahmad bin Ali yookiin istaadiyeemii Al Rayyaan. Istaadiyeemiin kun jalqabuma kan jirudha. Istaadiyeemii gatii salphaan hojjetame jechuudhaan yaamu doolaara miliyoona 360dhaan kan haaromsame yoo ta'u haalli fakkii ijaarsa isaa kalaqa urjii samii keessaa fakkaachuun ifa hedduu fi balaqqiinsaan kan guutamedha. Ifni isaa fageenyaan kan mul'atudha. Al Rayyaan kan jedhameefis duraan kilaboota tapha kubbaa harkaa fi kilaboota ispoortii garagaraatu iddoo sanitti gaggeeffamu ture. Tapha addunyaa keessaa tapha qofatu as irratti taphatama. Istaadiyeemiin kun bara 2020 kan baname, bara 2021 immoo tapha waancaa biyyoota Arab Cup isa jedhamu tapha 4 keessummeessee ture. Istaadiyeemiin kun tapha waancaa addunyaa booda teessoon isaa 20,000 ta'an biyyoota harka qalleeyyiitiif galii ta'an jechuudha. Afraffaa istaadiyeemii Al-Tumaamaa. Istaadiyeemiin Al-Tumaamaa nama 40,000 ol kan qabatu yoo ta'u haalli ijaarsa isaa dukkaana Arabaa fakkaachuun hojjetame. Baajinni itti bahe doolaara miliyoona 342. Tapha waancaa addunyaa kan guyyaa xumuraa taphatamu dabalatee taphoota 8 ni keessummeessa. Istaadiyeemiin kun kana dura taphoota biyyoota Arabaa 8 keessummeessee turuun isaa ni yaadatama. Istaadiyeemiin kun tapha waancaa addunyaa booda teessoon 20,000 kaafamee biyyoota biraaf qarqarsaaf oola. Iddoo teessoon kun kaafame irratti masjida, hoteelaa fi dirreen ispoortii xixiqqoon ni hojjetama.
شنفان استاديمي education city استاديمين كن nama 40 ol kan qabatu yoo ta'u haalli ijaarsa isaa tapha waancaa addunyaa booda gara yuunivarsiitiitti akka jijjiiramuuf karoorfame kan hojjetamedha. Taphni waancaa addunyaa 8 asirratti gaggeeffama. Teessoo 20 qofa kan hafu yoo ta'u achi booda manneen barnootaa yuunivarsiitiilee garagaraatu hojjetama jechuudha. Stadiyeemiin kun bifa geengoo duubni isaa bifa bilillee fakkaatuun kan hojjetamedha. Stadiyeemiin kun bara 2021 tapha Arab Kaappii 5 keessummeessee turuun isaa ni yaadatama. Baajeta doolaara miliyoona 700 kan hojjetamedha. Jaffan Stadiyeemii Al-Khalifa International Stadiyeemiin Khalifa International moggaasni stadiyeemii kana maanguddoo yeroo ammaa lubbuun hin jirre Khalifa bin Ahmad Al Thani jedhamuun yaamama. Stadiyeemiin kun bara 1976 kan ijaarame yoo ta'u bara 1992 dorgommii Qatar injifatte waancaa dargaggoo baharaa kan keessummeesse stadiyeemii seenaa qabudha. bara 2006 waancaa Eeshiyaa keessummeessuuf jecha lakkoofsi teessoo isaa 20 irraa gara 40tti dabalame. Yeroo ammaa kana naannawaa stadiyeemii kanatti iddoo bashannanaa garagaraa Spire jedhamu akkasumas villaajoo fi suuqa gurguddaa hedduun marfamee argama. Baajenni stadiyeemii kanaaf bahe doolaara miliyoona 374. Tapha waancaa addunyaa 8 keessummeessuudhaafis qophaa'ee jira. Inni torbaffaan stadiyeemii Ras Abu Abud. Stadiyeemiin Ras Abu Abud nama 40 ol qabata. Stadiyeemii kana wanta addeessa taasisu ijaarsa isaa meeshaalee daldala doonii kontineetaraatiin hojjetame yoo ta'u taphni waancaa addunyaa erga dhumate booda guutumaan guututti diigamee iddoon sun ijaarsa birootiin kan oolu ta'a. Tapha darbii dabalatee waliigalatti tapha 7tu as irratti geggeeffama. Saddeetaffaan stadiyeemii Lusail stadiyeemii qofa osoo hin taane piroojeektii hunda kan qabatudha. Tapha waancaa addunyaa dabalatee taphoota 6tu stadiyeemii kanarratti taphatama. Baajeta doolaara miliyoona 767 kan ta'e yoo ta'u haalli ijaarsa isaa maashoo yookiin faanosa aadaa biyya Arabaa fakkaachuun kan hojjetamedha. Lusail nama 80,000 ol kan qabatu yoo ta'u dorgommii waancaa addunyaa booda teessoon nama 40,000 kaafamee iddoo isaa kiliinika akkasumas reestooraantii fi kaafee garagaraatiin kan ooludha. Daawwattoota keenya kan hanga ammaa daawwachaa jirtan